ilmi kee si waama ati ilmi kee si waamaati gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti eeyyee gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. ilmi kee si waamaati gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti eeyyee gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. Mootiin ofiisee fayyisaa hundumaa ati kan dhaabbattu mirga ilma keetii fakkaattii sin qabdu biyya lafarraati. Gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. Ergamoonni samii simarsanii jiru. Ulfinati qabdu ijoolleen jijjiiru kanaaf siif qophaa'e gonfoonni samiirraa nuuf kadhu haadha koo nuuf laachisa araara. Gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. Nuti warra du'e hundumaaf ni taati kan kee garuu addaa duutee nafnee ati du'aa ka'umsa kee deemnee ni labsina kennaa fannoo jalaa maariyaam si faarfanna. Gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. Gara gannataatti yammuutti ol baate ilmi kee Yesuus ofiisi fudhate nuti si argine Toomaasi wajjin baay'ee nama amananii warri isa shakkani. Gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti. Mallattoo nuuf laattee sabbata kee kuttee kanaaf tawaahidoon fannoo isheetti hiitee har'as ni yaadatti dhaloota dhalootaan yoomuu ni looyya'u warri si salphisan. Gara jireenya mootummaa isaatti gara jireenya mootummaa isaatti.